Alright, sa'aatiin ajjeesnu itti fufna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Namni kun irratti haa dhaqqabu. Ani wanni dhugaa dubbachuu fi na kolfisiisas na gammachiisas exact wannu yaannee wannu jecha baanetu takkaan dhufaa jira balbalatume warra hubannoo siyaasaa hin qabne bira warra Itoophiyaan garam deemaa jirti hin beeyne bira takkaan dhufaa jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhu. Har'a wanni nu raaswenu shumata walama raaswena shumata angoo walii kennu ministeerota fi hubannoo Oromoo waan hin qabneef jechuudha. Short memory waan taataniif wama kaleessaa dagattan. Isaa fi Gaani'eel Kibriit. Gaani'eel jechuun afaan Amaaraatti shayxaana jechuudha. Jarri Daani'eel jettiini. Gaani'eel Kibriit, Kibriitiin osoo hin ta'in Kibriit. Shumata isaarraa waan takka jenna jechuudha. Shumatoota ministeerotaatii fi ka broadcastii sigaree boordii broadcastii shumatoota achuma irratti paarlama irratti namoota filanii fi waa'ee Gaani'eel Kibriit irraa haasofna. Rakkoon Oromoo hubannoo hin qabdu, information hin qabdu, waan dalagamaa jiru quba hin qabdu. Abbichuu jetti. Wanni nama dinqisiisu keessa kulloon Jimmaa harki 90 Islaama. Namicha masjida gubuu kana shuumamuu isaatitti gammadaa jiran. Wanni isin dinqisiisu tokko kana hagam takka akka siyaasan badaa ta'e, hagam takka akka uummanni zarii hin qabne wafzarraashiin kunniin zaranyaa ta'e, wanni irraa beeytan kana Islaama ta'ee namni Daani'eel Kibriit deeggaru Jimma qofa. Remember, namni masjidni asoo gubatu deeggaru ummata Jimma keessa jiru kulloo jinni ka jedhaniin kana qofa. Nama biriiti miti. Siyaasan kara badaa deemaa jira. Ummata aqlii qabochuu warri waa xiqqoo isii xiinxallitan yeroo maraa solution irratti fokas yoo godhin akkana taanee qeerroon duutee sotaayitatti nu fidde kana boottanin argaa aktivistiin baay'oon. Kanaaf dubbiin. Kun already waa waggaa lamaa har'aa dura ummanni aqlii qabu ummanni waa achi ilaaluu danda'u laalee Oromootti ibsaa ture. Kuni kadhume dubbiin. Dhibbarraa dhibbatti amaarri koontiroolii biyya godhu bakka mara ministeera mara qabachuun jira. Har'aa booda namni hin beekne yoo jiraatte Kurdistaanitti galuu hin dandeetta. Rabbi si haaraaramu already duutee jirta. Yeddiruu dikmatti noonjii awwaalamuu qabda. Namni har'arraa Oromoo taatee har'a bira guyyaa har'aa kana achi akka amaarri bakka mara bakka cufa koontiroolii godhe xiqqoo isii hubannoo hin qabne bakka iddirii kan kee afooshaa kan keetu dadhabe malee ati kutuu qabda. Islaama yoo taate gara qabrii basii Islaama, Kiristiyaana yoo taate gara qabrii Kiristiyaanaa charchii keetii kutuu qabda. Ji'a lamaan kana keessa waan dalagamaa ture irraa xiqqashoo isii tuyina. Har'aa hundi ji'a lamaan har'aa exact guyyaa hin beeku. Waraana shoomee ture jechuudha. Namichi kun waraana fidee taayitaa waraanaa kennaa ture jechuudha. Amaara nama gara 10 fidee 14 moo 17 exact lakkoofsa dagadhee jira dhiifama naa godha warri beektan barreessa. Fidee jiranaal godhe koroneerarra. Itti aane. Boordii har'aa amma Daani'eel Kibriit kana itti shoome keessa Maraaraa Guddinaaf at ture beektu isin. Boordii kana keessa eenyu akka ture hin beektu, Oromoon eessa akka ture hin beektu, maaliif akka buusu hin beektan, eenyutu buusi jedheeni namichi daayirektii ala kana miidiyaa kamtu buusi yoo jedhu namichi achirraa taayitarraa Oromoo ari'ee Amaaraatti bakka buusa hin beektan. Rabbi si haaraaramu. Waggaa lama Itiyoo 360 miidiyaan Ortodoksii Amaaraa kanarratti dalagaa bahe. Namichi Habtaamuu jedhamu sun miidiyaan Habtaamuu isuma taasisa. Namni birrii achirratti jarru maantuun wajjin naasuu isuma adduma isaasa. Isaaf Ermiyaas Laggasa waggaa hagamii waraanni Oromoo, lafti Oromoo, samiin Oromoo, dachiin Oromoo, uffanni Oromoo, irreechaa, baankiin Oromoo, jinniin Oromoo guyyaa mara. Maaliif akkanatti ala kanaa iyyiti eenyutu informationii kennaaf takkaan Abiyyii fi Daani'eel Kibriittu jira informationii kenna. Oromoo taanneen jazbaa salaalee shawaa tanaan maal jedhaniin ila kun olaan amaarri iyyaa jira taayitaa kana jira haa kennu jedhani. Uummata har'a Oromoon addaan baasanii artiistii jalaa keessaa bitanii akka dur amaarri shawaa biyya qabate exact zarii mililik dhuftee shawaa goobanaa daacee qabatte Haacaaluu qabatte
jinnii caaluu qabattee jinnii caalaa qabattee shimallis jinnii kanneen qabattee warra oromummaa hin qabne warra qurqubbee oromummaa hin qabne qabattee oromoo kaan liqimsuuf kaatee jirti riyaalitiin lafarra jiru kana. Durillee kan gabroomsan warra gaangee harkisaa harree harkisaa amaaraa xajjii gamboo jaraa baataa ture kanaan durillee nu qabde oromoo qureeshaa jechuudha. Arrallee exactly finfinnee maaltu isin galche finfinneen ka qixranyaa ashkara salaaletiin hin jedhaa jiran arrallee sa'aatii irraa kanallee. Namni takkaa umrii isaa baadiyaa keessaa finfinnee waan jedhamu hin beekne uummanni dhiiga qabu awadaa irraa finfinnee jedhee du'aa ture. Ka takkaa umrii isaa achillee galuullee ni iyyaan qabne ka finfinnee dhaqeetu hin beekne dhaquullee hin barbaadu. Kun dhiirummaadha. Seenaadha kun. Histiriidha. Jagninnata kun. Almoot baay'ee tagaadaayidha kun. Self difeensiidha kun. Dhiiga qabaachuudha kun. Waan isin dinqisiisu isinirra ardhallee borillee iftaanillee amaari nu kabajji. Ardhallee borillee iftaanillee. Amteen inni. Furushkaa Harargee keessaa bittee warra mana keessa taa'ee akka horiitti akka asaamatti nyaatu. Nyaara irraa haddee anfarroo irraa haddee mataa irraa haddee namichi kun wayita Kaanaadaa jiru namichi Kaanaadaa jedhamu kun namichi Haggaasa jedhamu kun waan nu salaannuuf shaneen nu jibbiti asara sujuudii ofirraa qaba jedhaa ture yoo yaadate uummanni islaamaa. Baala yeroo beena wadda gatu miti. Sakandii takka akka maagneetii kanatti qaba waan taasisu jedhan. Ka akkanaa kana furushkaa wayita Kaanaadaa jiruuf har'a yoo laaltan har'a irra furdate. Har'a irra furdate ilaalaa fuula isaa. Gadheen garaa malee onneen qabdu. Gadheen du'aatiin ilma namaa ittiin dhagahamtu. Gadhee dhumaatiin ijoollee Harargeetu ittiin dhahamtu. Kawaa takka osoo inni hin balleessin qabanii waggaa 25-26 amaaritti faraddisuun ijoollee dira dhawaa ittiin dhagahamtu. Furushkaa ofii nyaatu son malee. Furushkaa manatti qallabansan malee ittiin dhaga dhiigan qabu. Dhiiga waan jedhamutti namni dhiiga qabu asii ta'ee Kuubaa uummata Kuubaan ajjeesinaa jedhee achitti lola. Saawuz Afrikaa uummatan fixinaa jedhee apartaayidii mormalaan. Ilmi namaa karbii namaaf uume. Namni namaaf uumame. Human right. Doctor without border warra jedhamu jira. Warra biyyan qabnu lafan qabnu ilma namaa bakka rakkatetti dhaqnee hakkamna jedhee addunyaa kanarra markaba bitatee markabarra jiraatee markabarra rafee ilma namaa hakkamu jira. Ilmi namaa namummaan isaa ka madaalamu awwala rahmata. Rahmata qaba. Ayyooteen baala keessatti ala caakaa keessa ciiftu son guyyaa tokko yaadata. Maaliif ala ciibsitan jara sanii qamadii geessitaniif jedha. Nyaanni haafu, manni haafu. Ilmi namaa dhiiga qabaachuun baay'ee barbaachisa. Namni nama. Wanni nama ta'eef hin yaada. Wanni Oromootti haruuf yeroo baay'ee uuma xiqqoo kalee tarte sana dagattan. Gara ministeeraatti as deebinu. Ministeera bakki amaarri iyyaa fi turte baankiin Oromoo wararamte baankiin Oromoo wararamte Awaash irraa fidanii itti guuran Oromiyaa baankii irraa fidanii itti guuran jettee amaarri ortodoksiin amaara alayyite. Har'a baankii san keessaa xaraganii amaaratti naqan. Kuni torbaan tare. Maaltu hafe? Itiyoo biroodkaastii. Jaartii namichaa fidanii sirarra gabbuusanii nama achi keessa jiru shaaxira dalage jedhanii kama Daani'el Kibrat godhe akka fiilmii dalaguu jiraatti fiilmiillee bar aynata qaba bar. Shooshaa bar ijoollee magaalarraa bareeda. Caakka bashaashaa keessaa dhuftee sirraan bareedu. Amteelidu. Namni ati shawwaduu barbaaddu nama miliyoona 110 keessaa namni keenya ka miidiyaan qaban qabne maalii qaban qabne gara harka 70. Harki 30 garuu sa'aatii ammaatti warra teeknooloojii jala deemu. Harki 30 warra informationii qabu. Harki 30 warra addunyaa quba qabu. Kanatti hin galin. Nama miliyoona 30-40 hin sobna jettanii xajjiidhuu idanii wal geettanii Beeraawi Tiyaatiritti Daani'el Kibrit wajjin mari'attanii gabbaatanii ilmaan Oromoo isin argeetteertan. Fiilmiin shooshaan isin dalaydan sun kaleessa akka isin dalaydan Oromoo mari'uun beekteerti. Kanaa miti dubbiin beekuu callaa miti solution irratti fookasii godhuu baay'ee barbaachisaa. Kana nu nyaatanii qeerroon fiddee warra akkanaa kana silaa qabaniidhaan bakka takkatti. Akka jarri hin boonne jechuudha. Booyinsaa miti siyaasan booyinsaa osoo hin ta'in fookas iyyuurra indoom callisu. Yoo ati callistee fuula guurte na nyaate na ajjeesuu hedaa idan albaatiin nama bara Oromoon tun gaduma baatee iyyuu dhabdee fuuluma guurte. Nama bilisa dirginnaa agarte salaamtaa irra qara'uu diddee bar biyyaa baate. Nagahuma irratti qara'uu diddee bakka jibba makana yoo itti mul'iste hin baa. I'm telling you.
nama bar namni jaala jibbe bakka dhumate fuulatti guurran namni barreechu isiniin galle siyaasan akkamitti akka deeman cal'istanii waan dalagan dalagu iyyuun gabbaatanii booyu warra booyu san barsiisa including dhaaba siyaasaa ka booyu ari'a ofirraa dalagaa malee amma sa'aatiin itti boottu akkana taane qeerroon akkana duute aktivisti jedhee siyaate bara akkana taane already Qureeshii gaafa namichi dhufee paarlaamaa irratti dubbii godhee namichi amaara jette Qureeshiidhaan namichi amaara Oromoon akkana haasa'u auzu billaahi hin jiru jenneen dandeettii maan qabu waan isin dhiqisiisu amma waan irraa mul'ataa jira namichi dandeettii ma bulchiinsatu hin qabu namni aqlii qabu Daani'eel Kibret fideen shoobu namni xiqqooma isii aqlii rabbi keessatti uume amaarallee haa ta'u tigreellee haa ta'u eertiraallee haa ta'u jibuutillee haa ta'u Daani'eel Kibret fuudhee namni imanu hin shoobne namni xiqqooma isii haga misqaala zarraa aqlii qabu siyaasarraa xiqqooma isii waa beeku silaa silkimaan maal haa godhu jettee bilbiltee kondominiyeemii keessa keettee haasofsiifte asoo nama xiqqoo aqlii qabu taate xiqqooma isii viidiyoo ishee riisnii godhe dheengadda halkan cufa namichi kun torbaanitti wayita takka wayita lama biiraawi tiyaatirii oola kan namni kun kwaalifaayi miti jedhee amanaan biyya bulchuu hin gahu biyya bulchuuf waan godhuu qabdu jira waan mul'istuu qabda namni biyya bulchu tokkoffaa sa'aatii hin qabu ka biiraawi tiyaatirii irra deemee tajjiru lammaffaa waan tokko wanni gootu fakkiif akka namni waan san si hordofuuf goota takkatti lafa hartee mul'iftaa takkatti ababaa dhaabdee mul'iftaa dhumate achi duuba nama godha addunyaan akkasii addunyaan akkasii addunyaa adda inni maarsii gubbaa dhufe ka guyyaa mara halkan mara deemee no kuni dandeettii dhabuu si gala ka godaanaa tadaadaarii iskalaanyaው ባንክ አስተዳዳሪ ድረስ አማራን ቀበሜ ጅራ ጎዳና ተዳዳሪ ታከለ ኡማ አፍንፍኔ ከሰቲ ኩማተማን ፉዴ ቀለቡሱን ሀርኪ ሰገልተማ አማራ መለይኒ በወገሩ ከና ቤካ በከመራ ቀበተኒ ጅራ ሜ ዋንተከስኒ ሂማ ሜ ኦሮሞን ታይታ ሚኒስተራቲቲ በኩመተክ በከ ኦሮሞ ገሊቀም ملك أنتي سياسة أنتي بكو تك منستر جرونتي ما ورمون وان بيتا أبيتشو سنجنير كريان هركرويتا إنجل تجرا منا أبيتشو كونو لما ما قرصنا قرتو سنجرا لما ما قرصا أورالي بانكي ساتني سينجرا تلفزيون رتي أرجو وجا إيجو كبتا رمضان إيد إيجو كبتا طيبا مالي كونين كتيجر كونين صدركا منسترات akka dimokiraasiin addunyaa haasa'utti akka dimokiraasiin wayyaaneen barreessite haasa'utti akka dimokiraasiin bilxiginnaan barreessite haasa'utti namni sabni guddaan ministeerattillee bakka gayaa argataa jedhanii dimokiraasii dhugaatiif deemnaa akka humna kennatiin akka baay'ina kennatiin bakka qabannu jedhanii isinitti da'aa godhan maaliif oromoon siyaasaan beektu waan dubbistu hin beekan jirre kan amaara oromoo keessa guddate har'a sadarkaa ministeeraa keessatti oromoon bakkuma takka bakka akka isiin bal'inna isii guddinna isii dhiisikan bakkuma takka bakka ijoo isiin keessa turte gumruka keessa turte የገቢዎች ሚኒስትር ከጀር jettaniin Adaanech Abeebee bakka daleedu takkatti isan tun horkatte feetu takkatti isanillee fuudhanii ennuu kennan laaqoo jedhanii amaara xiixaa fidanii bakka isii buusanii isii eessa kaan firdi beetii xaqalaa qabeeg jedhanii akka xayyibaatitti akka lammaa magarsaatitti fuudhanii carqii maranii amaara jechuun kana amaarri kana gaafa Jawaar Kooyyoo faccee deemee dullaa qabatee miidiyaa mul'ise beetu maal jedhe baalee roobee gaafsan gabbee waggaarraan kenniti isin jedhe mana kana har'aaf hambisne waggaarraan kenniti kondominiyeemii san cufa amaaraa qooduuf walii galan torbaan dhufu qoodan mee dhiira gabbaatee dubbattu laallama kana beeyinaa ijaaraa ajaabiin godhina bishaan facaastanii itti mul'isina irreecha wayituun jiru wayil ijaaraa qeerroo kana ijaaraa nama ijaarame sodaataa qeerroo ijaaraa tokko tayaa waan dhufaa jiru agarramte akka amaarri oradii taayitaa qabataa jirtu akka jedhe takka lafatti wal guuraa jirtu agar akka alaa wala yaamanii ihapha idiyoo ka ture ka isaphaa ture tokkochi dhabne ka Haile Sillaasee ture warra mililik colla jira du'e fuudhanii bakka mara qabatanii jiran sa'aatii ammaa kanatti quuf jechuun hin jiru paarlaamaa keessatti uummanni gadi bahee namicha kana namicha lafti jibbite ka samiin jibbite
akkamitti namni aqlii qabu kana nutti shooma jedhanii namni abbaak taamaxaalle siin jedhan. Si gala ganaa uleen jira, ganaa hidhaan jira, ganaa maasfaraaraa taalle, ganaa sirkiin sii dhufa. Gana Amaara jechuun kan akkasiin nu bite, har'allee akkasiin bita deeman. Si gala Amaara fidanii Goojjaami fidanii Taayyee danda'a maali danda'a jedhanii maqaatti baasanii maashaallah. Maashaallah. Akka Oromoon akka sirriisitti kunoo dhageettu Taayyee danda'ati. Oromoon. Oromoo eessatti Oromoo Shawaati. Ji'a sadiin har'aa waan haasa'e tokko jiraatu dha. Shawaa bittee shawaa xiqqoo firifaaree kennitee ijoollee shawaati xiqqoo firifaaree kennitee Oromoo birii bituu heddii jedhee iyyaa ture baalee roobe. Maaliifi azmaammiyaa arge. Jamboo joottee koottu hoodhu birrii mileena waan isin Oromoon beeku qabdu. Tokkummaa Oromooti jennee callifne ijoolleen shawaa qabsaa'onni wanni haasawaa jiru kun dhugaa waan taateef galliqimsaa bishaanii yoo isin dide jechuudha. Bishaan aanan itti godha galliqimsaa. Maaliifi tokkummaa jennee callisne. Wanni agarraa nu ficcisiisaa jiru tokkummaa haasinu kana jechuudha. Wanni agarraa nu nyaachisaa jiru. Har'a beeytoonni keessan, atileetonni keessan, warri muuzishaaniin keessan xiqimii isaan Amaarri kenneefi jedhanii Oromoo gurgurataa jiran. Haacaaluun har'a lafa birrii miliyoona 50 gurguratee Oromoo gurgurataa jira. Jamboo joottee har'a lafa argatee Oromoo gurgurataa jira. Cufti isaanii kaanillee albamii isaa miliyoona 3 dinquu dayyaasfaa irraa bittee Oromoo gurgurataa jira. Har'a Shukrii Jamaal Oromoo gurgurataa jira. Kadiir Martuu Oromoo gurgurataa jira. Qabsaa'onni Oromoota abbaan isaanii qabsaa'ota. Durillee qabsaa'ota, har'allee qabsaa'ota, of durallee qabsaa'ota lakki. Har'allee saantibii takka kan qaban ala jira. Reyaalitiin kana. Amaarri yeroo maraa shawaa binneet Oromoo biriitiin binna jettee amanti. Dhumate. Shawatti fuudhaa. Jaartii itti kennaa. Shawaa miks reesii godhaa. Finfinneen qabatamnaan Oromoo wanni jedhamu hin jiru. Hudha jaraa qabannee lafa binnaa mallaqa harkaa qabnaa waan hafee firifaaree shawaa kennaa jedhaniitiin akkasitti deemaa jiran. Jimma Guraagee dhadhis. Akkasitti deemaa jiran. Gaafa kun sii galee qofa walgeettee maal ta'aa jira? Maaltu deemaa jira? Maaltu nu baasa jettee mari'atta? Dura waan deemaa fi jiranii akkatti deeman beekuun barbaachisa. Beekumsa siin hanqata. Maaliif bakka cufa isaa ministeera Amaaraa fi kaafellee Somaalee takka kaanii Amaaraa takka Tigree takka maaliif kenna? Mee Oromoon eessirti? Eessuma jirti Oromoon natti himi? Argite? Dhugaan lafarra jiru kana liqimfamtee jirta asoon afuufamin. Har'a koondomineemii gaaf durii Jawaar harkaa buusee dhiisaa suuta jedhanii waggaa takka. Maaliif Oromoo waa dagatti? Ani mootummaa akka biltsiginnaa kijibu umrii kiyyatti argeen beeku. Haguma dhaladhe biyya Faranjiitti, biyya Arabaatti, biyya Afrikaatti mootummaa haga mootummaa kanaa kijibu. Kijiba irratti uumamee kijibaan jiraatee kijibaan du'u takka argeen beeku. Gadaafin nama sodaachisa. Uummata biyya alaa miidiyaa alaa kijiba malee uummata ofiin kijibu ka biyya. Ambaa gannana taayitaa gadhiisuu hin barbaadu qabusee ajjeesaa takka uummata ofii kijibee hin beeku. Mootummaa uummata ofii kijibuu fi tuffatu ka uummata ofii hin beeyne ka arge biltsiginna. Homaa rakkoon hin jiru inda Minilik gisee shawaa binnee Oromiyaa bituu hin dandeenye jedhanii amanan. Bakki isiniin galin kana akka hedduu ya Minilik no ya Haile Sillaasee ma aydeለም. Minilik shawaa qabateet shawaa biteet barnuti Jimma Abbaa Jafaar kafaarsineef tokkummaa fi ashkaroonni ture bara. Kanu isa faarsineef tokkummaa Oromootiif filan. Tokkummaa fu'a baay'ee faarsinee bara. Dhadhaa dhoqqee baay'ee laaqannee bara tokkummaa jennee. Maqaa tokkummaa kanaan bara uummata takka jagna goone uummata takkaa lolee hin beekne. Si gala dubbiin amma dubbiin achii miti. Oromoon guddichi liqimfamaa jira. Amaarri bakka mara nu qabatee akka kaansaraatiitti akka koronaatiitti osoo inni ganda nu seenin waan godhuu qabnu irratti dubbachuun baay'ee barbaachisa. Dubbiin amma achi jirti. Nu galee agarree ifa Abiy Amaara ta'uu waggaa lama iyyee biran. Abiy Amaara. Amma falmataan tokko warra gabbaa'e. Namichi Amaara ta'uu hin dhabuu jedha laala. Oromoon qabsoo ga'uuf bar awwala beekuu qabda. Qabsootti ka'uuf awwala waan tokko beeku yoo hin beekin yoo bakka wayii shakkitee amantee jettee deemte dhumate. Wama xiqqoo si burjaajessa gabbahee ijoollee abbaa gadaa hundi si jedhin burjaajuu jechuudha.
hubannoo hin qaban namni hubannoo qabu namni waa dubbisu aktivistoota Oromoo keessaa nama elemoo eenyu Kadiir elemoo jedhan tokko gartanii waa dubbisa evidensii waa haasaya kabirii shaw beetu abiyyuu agarraa Oromoo seeti rabbi araaramu rabbiin araarama bar rabbiin kun araaramee jannata guddaa jira kana maagan agartee lafti tun biyyeen duniyaa tun xiqqoodha wanni salphaan orra jira si keessa dhalatanii har'a Lammaa Magarsaa eessa jira meeti Lammaa Magarsaa meeti Jowaar yetaan namni jarri qabattee kiishan kaayatiin kamaal galchuu qofa homaan fiduu buzuu daggaafii elloom jettee ni qawutaal fartootaal waa lamaaf tuffattee illee sodaattee illee bakkeen sun tuyinaan beektaa uummanni sun safaatan beeku qawwee fudhata arsii kana ofitti kakaafnan hin jiru jimaan sobuu hin dandeettu faagulloo itti kennitee furuushkaama hin dandeettu hattaa faagullaan eenyu Mustafaan sun bara furuushkaa nyaachuun jalqabne natsaa fi sabiilillaahi iyya gobaa rabbii waan ta'eef warri furuushkaa jalqabe ka abbuttaati Hangaasaa Ibrahim eenyu Daani'eel Hararii ka afaaniin naasoo tokko namaan galle namicha olaamoo tokko eenyu jedhaniin kafaa'u ture tokko maqaan isaa nageessoo maalii kan tokko cufti isii akkanatti ulaalte Oromoo fakkaata walitti qabdee kanumatti olaalte Oromoo fakkaata kun Yemanii fakkaata kun Kambaataa fakkaata kun Walaayittaa fakkaata bafasum bifa Oromoo qabu hin jiru magaala jechuudha Oromoon magaala sharriin qabdu nyaara guurti nyaara qabdi akka kiyya kana nyaara gurguddaa qabdi areeda qabdi Oromoon dhugaa dhabu Oromoon asilin Karrayyuu Walloo laala ijoollee Walloo Oromoo achirra soqadhaa fuula jirarra Boorana laal hin agarta zaata isaa kenni gahu si gala zamanni zamana mallaqaan bitanii zamana haasidni baay'ate zamanul aakiri mallaqa nageessoo siin jedhan nageessoo maa nageessoo si gala saggaa'ee tasfaayee danda'annaa maalii danda'anna si waan kana maqaan jiraatu gara kanaa dhufe amma Oromoon siistamiin deemaa jiru kana ta'uu beekaa Hacaaluun bitamee jira goobana agartee waba'eef callifne beekte Fayyisaa Leellisaa goobana sa'aatii ammaatitti barachuun barbaachisa ዘረኞች ናቸው ባይዘው ወንድ ሲንድንቅ ሲሶቹ አንቀራ ወለጋን ዘረኛ ሲያ እንደውም ሸዋን ዘረኛ ኡመኒ ቀብሳ አይነች ከሳ ኡፍባሳ ይወርባደን ዮባሱ በተንቅሌ ሴና ረኮ ከሰን አዶንከ ኡመኒ ቀብሳው ነው ሲምቤኑ ጆለን ሸዋ ኡፍባስ ያን ቀብሳ ጀደ ከሲት ኮንፊደንስ ይደንታይ አርዳሌ ካላ እዩ ዱሬቲ ኦሮሚያ ጀረኒ ነምጭ ተኮ ካምጫ ካከና ያጁ ኤን ሸዋ አቺ ለፈከነኒ ፊስ ይሲሰ ትራክተር ዲበሸንቱ ቢተሜ ሽመልስ አብዲሳ ሽመልስ አማርቲች ትራክተር ዲበሸን ቢቴ ጆለ ሸዋቲ ቆደ ሐረር እንጅሩ ባለ እንጅሩ አርሲ እንጅሩ ወሎ እንጅሩ ወሎ ሲላ ከጀራቲ ይምተ ወለጋ እንጅሩ ማልቱ በርባደም ከረ ዴማ ጅሩ ሲኒ ሀገሉ ድሮ ቢ ነመ ሲኒ ገለቱ ቀብሶ እገሪ ሼፒ ጎታ ሲ ሀገሉ ትራክተር ዲበሸን ቢቴ ጃጃና ራይስ ጀረ ትራክተር ኤኑ ሼ ሮልደሪና ባንኪ ኬስ ኤኑ ጅሩ ፍሪፋሪ አማራ ረሃፍ ኤኑ ኛታ ጅሩ አከ ጅሩን ካራበታ ጅሩ ሸዋየ ዱጋን ጅርቱ ከና ዮ ዱጋ ቤቴ ኪሸ ካያቴ ኤገሪ ቀብሶን ፓርቲቱን አወለ ቀብሶ ወን ሲጋፈቱ ንቃት ነው ማወቅ መንቃት ነው ሂደቹ ሚት ያወል አሃ ወን ዴማ ጅሩ ከና ዱቢንቱን ዱጋ ገቡስ ይላል ካቢኔ ከሰው ላልተንጂ ወለጋ ጥቆ ጅርቱ አሪያን namni jari sodaatan kalammaffaa wallagga barmootan akka jiruun nama dhibbashanii daragaa keessa wanni keessa ariyan yuunivarsiitii keessa maaliif ijoollee wallaggaa qofa yuunivarsiitii keessa ariyan ka amaaraa soo charchii gubu ka amaaraa soo beete kiristiyaana gubu faandoon asoo beete kiristiyaana gubu ka asoo tigraayitti mana cufu maaltu barbaadamee ijoollee wallaggaa ariyan xayyaaraa ofti qa barakasir xayyaaraa warra dur jara rabbi harar muufi ammaa miti ate dur baa jennaan dur kaa jedhen reality lafarra jiru beekuun baay'ee barbaachisa obsine irra dhoyne ijoollee Jimmaa Abbaa Jafar Oromoo gurra qabee Minilikiif gurguree dallaala argataa ture Oromoo 70 gurguree Minilikii Amaaraa gurguree dallaala argatee kiisha kaayatee waan jararra hafteen habtaamii ta'e
Oromoodha. Saree jedhi kana osoo jedhanii beekaa bara bisii galee wallaalleeru Oromoo yoo wallaalte. Warri asliin Oromoon ka akka Harargee ka akka Walloo ka akka Wallaggaa ka akka Arsii kafiil Shawaa kafiiliin dagatinaa Shawaallee Amboon dagatinaa Shawaallee garaa warra garaa keessaa bitteef aarree dubbanna malee ijoolleen akka Amboo ijoolleen akka Gincii ijoolleen akka Sabbataan jirtu jechuu kiyyaa miti. Ardallee harki 50 irraa haga 70 ka jarri bituuf qophooyte ijoollee Shawaati waan ta'eef garan dhukkubas especially nama famous taate wayita Oromoo kaaddee akka Hacaaluutti miliyoona 50 Oromoo gurgurattu sigale isamaal sitti dhaga'ama adaaqaraa Tigree ari'adhee ofii hanyaadhuudha dubbin Tigree ari'adhee bakka Tigree san ofii ta'ee Oromoo taan afaan qabee Oromoo taan ala bulchee Oromoo taan especially Oromoo Baalee tana sanuu isiin Islaama sanuu qabsooytuudha sanuu sabboontuudha jedhanii har'allee raayituu keessa ayyoon kenna abboon kenna ala ciisaa jiran asoo ala ciisan Tsaggaayee Dandaannaa Tasfaayee Dandaannaa si kabajuu harka si dhahuu hin danda'u hangaasa miti anfurushkaa miti. Asoo ayyoon tiyya ala ciistu asoo abboon kiyya ala ciisu harka si dhahu achi hin dhufne biyya san hin dhufne achi gara si hin dhufne soqadhu san hin argattata. Shaytaana seene shaytaana booddee qulqulleessaa ijoolleen warri nan beeyne tokkochi naaf as keessatti don't worry about sigalee ummanni kun barmoota hin qaban dandeettii hin qaban aaloo hin qaban histiriin beekan wama takka hin qaban bakka namummaa makana hin qaban surreef kootii uffatanii deemuu malee. Ardallee paarlaamaa keessatti namni Oromoo ture ijoollee Arsiiti. Ijoollee Lengisoo Diigaa si boonsisti. In dhabdu bakka ho'itti. Asii tokko lafarra oofanillee Suleeman daddafoo jinii daddafoo jedhanii fungaa ho'i fidanii asii dhiirri argama. Proudii bakka. No jetti ilaala. No. Hardallee ka safarii lafarra harkisee hidhaa jiru ijoollee Kofaleeti. Kalee Shaashamannee har'a Kofalee Arsii guddin lamaan. Tuqaalaala Kamaal Gammachuu mee onnee qabdani. Rabbi ardiif samii yoo isinitti garangalin mee OMN tuqaa hin agartani. Qubaan tuqa kutaa takka hin barbaadu. I'm telling you qubaan tuqa Abbaay gaddabdee Amaara qallabda tuqi mee qubuman dhiiga qabadha onnee teessan taabbaa san deeffadha. Waqoo guutuu leenjisoo dhiiga jara rabbi haaramu amma kabirii asbaasi leencoo kabirii asbaasi jagna baay'ee qabda jala wal ijaara bilisiginnaa teessan itti bu'a teessa bilisiginnaa Amaara warri ijoolleen Oromoo tagaraan keessan qulqulluu tawani nu jennu kun kijiba isinitti fakkaachuu dhabee burjaa jooytan waa takko isin hima namichi awwaluu jedhamu ahaaduu miidiyaa jedha seenaa warri intarneeta qabdan an informationiin an haasa'u an Amaara beekan Abiyyiin caala Amaara beeka Daani'el Kibret mataa isaa caala Amaara beekan eessatti akka dhokattee haasa'uutu eessatti akka dhokattee xojjiiduu eessatti akka dhokattee buna dhuyidu beeka baalee roobe naaman bakka jarri quban qabne seenaa nuti ilaala miidiyaa jaraa 50 jala deemnan miidiyaa Amaaraa 50 tokkochi nu nafu ka iddirii tokko fa'aa jira iddiri kama jedhu jira miidiyaa iddiri jiru dhageettanii beektu maqammaan isaatu iddiri tokkochi nu jala nafu ka maqaa haadhatiin yaamanii ka maqaa biddeenatiin jarri yaamtu jira ka maqaa xallaatiin jarri yaamtu jira tokkochi nu jala nafu miidiyaa ahaaduu jedhu tokko jira namicha bilxiginnaa namicha awwaluu jette amma kaluu kana maqaa Oromoo fa'aa baafatti awwaluu jedhanii tokko fidanii afaan Amaaraatiin gaafatan warri isin hin galin warri siyaasaa hin beekne ijoolleen teenne miskiinni badhaadhina jedhanii dhadhaa maqaa dhadhaa si duuka kaayanii si soban kanaaf afaan Amaaraatiin wayita haasa'umu qeeroon afaan Amaaraa hin beekne hiisisaa isin hin jenne jechuudha. Nuti shooshaa dalagamuu hin dandeenyu shooshaa mataa isaatu ka uume nuyi. Nuti lammaafaa wayita jarri magaalaa dhufan shooshaa dalayneet geeggisine si gale Abiyyi fa'aa wayita jarri bashaashaa keessaa magaalaa dhuftu shooshaa dalayneet geeggisine nu warra akkasiiti nu warra baancuu taphachiisaa guddate baancuu beektu so
nu dalaguuf baanchuu akka jiru OPDO miliyoona 80 yoo qabdan baanchuu baalee roobe tokko dalaguu hin dandeettu. Kabriidis. Inna ahadu irratti bahee waa'ee biltsiginnaa sila biltsiginnaa paartii abraaraa jedhanii gaafatan. By the way, ansheerii isinii godhe I think guyyaa 3 irraa dura laalaa seena. Ahadu miidiyaa jedha. Miidiyaa Amaaraati. Achi gubbaa bayanii reediyoodha inni dubbiin. Televizyinii illee qaban. Maal jedhee? Biltsiginnaa paartii ማለት እስኪ አደረጃጀታችሁን jedheen afaan Amaaraa warra dhageettan isinii galoonni baalee roobe haasoo kun. አደረጃጀታችሁን ንገሩኝ ኦሮሞን ijaarsan beeytu waan anaasoo kun cinaan hin galuuf cinaan garuu mataatti qabadha ijoollee teessanitti himtan ijoolleen isinii galta. አደረጃጀታችሁን ንገሩኝ jedheen namichi. አደረጃጀታችን አንድ ነው ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አለ jedheen. ከባሌ ሮቤ isinitti himaa ture badhaadhinni kun shaashaadha badhaadhinoonni jedhamu hin jiru Somaaleen badhaadhina hin qabdu hayyee jedhanii gaafatan. ግን በየክፍለ ሀገሩ በየክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አለ። ሲላማል ጀቹ ቀባ አካ ሲላ hangasan fa isin barsiistun akka doktoroonni jira doktoroonni akka ጸጋዬ ጅኒ ኩኒን isin barsiisu አጫሉን fa isin barsiistun sila አደረጃጀታችን ከላይ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አለ። እያንዳንዱ ክልል የራሱ መጠሪያ የፓርቲ ስም አለው። አደረጃጀትን ሲገለ ኦኬ ለምሳሌ የኦሮሚያው በዳዲና ይባላል። የአማራው ተፈልጎለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ወረከሲትም ይስለም አደረጃጀታችን አንድ ፓርቲ ነው ያለን እንጂ ፓርቲያችን ፕሮስፐሪቲ ወይንም ብልጽግና ይባላል። እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር ላይ ተወካይ አከ ኢሰፓ ጀቹ የባሌ ክፍለ ሀገር ኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ፣ የሸዋ ክፍለ ሀገር ኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ፣ የወለጋ ክፍለ ሀገር ኢሰፓ አንደኛ ጸሐፊ የቹ ደገተኒ ቤቱ ኤግዛክት አደረጃጀት ይደርግ ጀቹ እያንዳንዱ ክልል ላይ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ቅርንጫፍ ጀቹ ባንኪን አዋሽ ኤሰ ጉድች ከጅሩ አከ ዱቢን ኢስኒ ገሉ ፊንፊኔ ጅራሚ አዋሽ ቅርንጫፊን ሀረር እንጅራ አዋሽ ቅርንጫፊን ነቀምት እንጅራ አዋሽ ቅርንጫፊን ባሌ ከሲራ ዱመት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የት ነው ያለው? ዋናው ጽህፈት ቤት ለገሃር ንግድ ባንክን ሻሸመኔ ጅራ አሰላ ጅራ ብራንቺ ናት። ስልኬ ቢልቢለኒ ጩፊ ብራንቺ መላይን እንጅሩ እንጀራ ወይ ተበርባደን ጀቹ አካ በረተኒ ወሪ ብልጽግና ጀዱ ሙናፊቃ ሐራሚ ከዛብ ዱጋላ ፈረጅሩ ካን ኑቲ አንዱር ቤካ ገሩ አካ ኢሲኒ ይገሉ ወይ ተኦሮሞት አስገረ ገልቱ ዳዳ ይብሰቴ ሻይ ሲኒ ራዱ ይዴ ቀመዲ ሰፈረቴ በዳዲን ሲንጀት አማር ጀቹ ወይ ተአማራው ፊ ወጂን ሃሳን ጨቀስ ይጀራ አካ ሲገሉ ፍሩሽ ካን ማሊን ኩኒ አንጋሰን ኩኒ ኖሌጅን ቀበን ቤከን ኩኒ dhugama dubbachuuf waan kana jirru mee dhugama itti fakkaata badhaadhiin waan jiru itti fakkaata yaa sigara kanneen dhisi isin ummanni inasantiin miskiinni rabbii ka dhugaa dubbachuu jaalattan kasila maaltu deemaa jira jettan kuni investigeetii godha baalee roobeellee isin sobuun mala anaan amanina sheeri kan godhe san caqasi analaayizii godhu fiira deddeebi caqasi ijoollee ofii dandeenye ijoollee kee jala qabi sila maali dubbiin jedhe addaan baafadhu kanaan deemaa jirru kana riyaalitiin kana ፓርቲን ክጅቡ አዱኛ ረት አና ከፓርቲ ብልጽግና ከክጅቡ አርገም ኡምሪ መኪ ቢፈረንጂ ጥረ ጉዳ ፓርቲን ክጅባ ሂን ክጅባ ጭና እንደለቲ ጭናው እንደለግንም ሲቡሳ ስት ሰፋጠን እንጂ ደረጉ ደምናን ጭና ተርሚን ከሶን ጋይም ሲያሪያነች ሶ ጭና ሲክጅበን ጭና ሂን ደለጋን ሸኪ ተከመለ ኡፍየተ ደለገረምች ነማ ዲበራ ዲበት ክጅቡ ካርገ ብልጽግና guyyama tokko wanni haasayan tokkochi dhugaan hin jiru. Gaafa Jawaariin ajjeefnee maal jedhamet bor investigeetii goone ji'a kana keessatti lammaan faas bahe namni akka lammaa kijibu ammoo abiyyiin caala lammaa kijiba. Kuni dhokata kuni interviiyuun dheessa bara. Suni wayita gabbahee gowwichi ima kijiba gannaqee qalqalloon gannaqee deema. Ilma keen bor investigeetii goone maalii goone bahe meetu ka Jawaari mee gabbahee nu taasan. Oromiyaa gaafa Oromiyaan haxiramtu yaadatu gaafa Oromiyaan halakkamtu illa kana komiteen dhaabate nam sagalii mufariyaatiin jinni yaadatu meeti hizbinnaaq meeti qoxora laaptooppii binnee jirra waan mara binnee amma dhufa meeti asoo akkanatti isinii lakkaa'an diidama isinii lakkaa'as ta'e wan jedhe kijibte wama dubbatte keessaa tokkochan daleen paartii akkana kijibu Keeniyaatti illee hin dhageenye Ugaandatti illee hin dhageenye Suudaanitti illee hin dhageenye Somaalitti illee hin dhageenye Jibuutitti illee hin dhageenye ummata kijiba irratti uumame kijiba irratti jiraate kijiba irratti du'a jedhee shayxaana wajjin qaalii seena jechuudha.
Hagaani'eel Kibrati isin dinqisiisini ministeerota gugurdaayyuu Oromoo keessaa xaraganii bakka gumrukaa xiqqoo isii intaloon nama takka takka gadhiistee damoo baay'isoo intaloon bakka san irratti successfully taate Adaanech Abeebee OPD ollee haa taatu Amara illee haa taatu I don't care dalagaa bakka saniititti garuu akka ajaa'ibaa kanatti dalaydee kan namni marri harka dha'eef achi luqqisanii Amara xiixaa gogaa fidanii gumrukni Itoophiyaa namni hin beeyne harka 60 irraa haga 70 ka guuramullee Oromiyaa irraa bakki marinuu wanni hin dalagu Oromiyaa keessa eenyu itti fidan Amara xiixaa fidanii eenyu maqaan isaa Laaqoo Ayyaalew jedhama Laaqoo Ayyaalew fidanii Amara ofii zarii ofii fidanii bakka mara qabsiisanii jira ma'asala Oromoon amma bakka jirtu ergama ashkarummaa gubbaa jirti mana waraanaa keessan jirti bakka takka takka Wallagga dhaqee ajjeesi hayyee abeet geetaa'e militaazazi warri jedhu warra akka nugus marid nugusee kan beene jechuudha marid nugusee jechuudha geettanii waraana dargii ka ture akka tafarii bantii jechuudha geettanii jiranaal maqaan jiranaal kun marisa jagamaa keelloo marra isaanii bar jiranaal garuu seexaruut abeet silikuut wadeetiidha asoo yaamin abeetiidha asoo ergin garam jedhee gaafata ijoolleen jara har'a an Oromoo jettuun dheessiti qorqabbii nyaatanii dhayanii tumanii har'allee kunoo Washington keessa jirti har'allee kunoo bakka mara jirti Ameerikaa keessa jirti ati ilma nugus marideeti no Oromiyaa alchilimsin jedhu eenyummaa warra qorqabbiin jiraa nyaatamee dhugame salaalee shawaa malee argattu akkana kan waan isin dhiqisu ijoollee Wallaggaa dhalaa jala qabaniit takka maqaa jijjiirattee soban ijoollee Wallaggaa jarillee bakka sanitti dakkaama gonna laachuu dhala Amaaraa yoo agartee hin gororti garuu eenyummaa jiraa dabarsitee hin kennitu ijoollee Wallaggaa that's a different Wallaggaa shawaa keessa jara lamaanuu sila kristinaa nyaachuu barbaadan awwala jalaa baatee pheenxee taate Wallagga pheenxee ta'uu saniin hagara sabboonummaan keessa jiraaba kana beektusi gaafa gabrummaa irratti ortodoksii si dabale Amaara dhibba si liqimse asoon afuufin si liqimse gabrummaa irratti ortodoksii si ibsinaan liqimfamte kutte asin deebitu ilma kan keellee of dura bakka gaashisu nafsa baati jedhanii fuudhanii Amara xaaqaa maratu fidanii nafsa baati jedhanii daalacha takka aaree danaatetiin waytani dhufe awwala mataan dhibba gajjette namichuma dhufe mara bala urseenu nafsa baati maxxan nafsa baati maayin nafsa baati ima isin shawwadde garuu an nama intelligentiidha nama yoo ati rabbii sadii jira naan jette anaa miti achi deemsu qadhu achi ollaa san dhaqi dubbisin jedhaan maali roobe sadii ta'uun hin jiru xorneta olii bananii bafutsu sadii qixxee ta'ee namni bakka mara xaqalaa ministeer hin jiru addunyaarra hin jiru samiillee hin jiru dachii keessa hin jiru tokko boosi jira jechuudha anaa miti sun nafsa abbaatii Amaaraa baay'ee nafsa abbaatiin Amaaraa ka Oromoon ta'u hin ta'u qees balaa hin ta'u nafsa abbaatiin indidaa Amaarinyaa dubbachuu qaba nafsa abbaatiin hooligoostiin Amaarinyaa dubbata argitee qalbii isinirra qabdi wanni hin jiru ijoollee takka intelijentii shawaa warra amantiin Amaaraa isin jibbisiisee amantii dhabdan isin beekan maqaa keessan tuquun hin barbaachisu soqa amantiin hin jira ka dhugaa waa dubbisa hin beeka Amaarri isin nyaatee isin zarafee lafa isin zarafee isin awwaalchuu isin dhoggee akka dheessitan hin beekan maaliifi haatee akaakayyuun kan kee yookaan dadan tantee jaratti gara isin jechuudha qorqabbiidha achi jalaa yoo baate qofa uf danda'uu dandeetta maannoo isti manni mut nama takkaa qaaman dhiqatin inni dhufee sitti maa waa'ee amantii nam tokko waan amantii sitti muuf majammariyaa qulqulluu ta'uu qaba nafsee qulqulluu of keessaa qabaa quluu liqimsee jinnii dhiisee ufii mataan isaa fiizikaaliin isaa islaamallee ta'ee kiristiyaana ta'ee dhiqatee qaama dhiqatee uffata nama miicabe ta'uu qaba ajaawinan ixaana aarsinaa mataa hadachuu dinnaan kun sheexaana kabalee ari wata akkasitti fidu teessanitti bu'i islaama ta'ee kiristiyaana ta'ee ixaana aarsee jinnii jedhee ilkaan suwaakachuu didee qaama dhiqachuu didee uffata miicachuu dinnaan kun sheexaana yellam qulqulluu malee namni osoo hin qulqullaa'in warra rabbii haasa'uu hin danda'u awwala qulqullu ilma namaa dhiisii leenca beeladaa kana ka qaama dhiqachuu hin beekne manatti fiddee guddifti faranjiin manatti fidanii guddisanii wanni godhanii fi axarii godhanii fi irraa shaaworii dhiqan wayita ka shaaworii dhiqatee
qaama isaa kana akkamitti bareeda akkamitti xeenanyaa hono fayyaa nam qabu fakkaatee mul'ata. Ka qaama dhiqateef hin dhiqatin sool bira footoo kaasanii kulleenca miti. Sunillee jirti sanillee beekama. Waan isinitti kun dhugaadha. Ijoollee durbaati irra gala. Ijoollee dhiiraadha. Ijoolleen durbaa daftee toloo የመረዳት ችሎታ አላቸው. Ijoolleen durbaa toloo የመረዳት ችሎታ አላቸው. Afaan iyyuu afaan biyya dhiira tokkoo fi durba tokkoo fiddee biyya faranjii yoo fidde intalti durbaa gaafa ji'a jaha qaataa qalaxaxxafe. Uumaadha kun. Dhiira bilookeetii dalagi jedhii waa dara jedhii malee waan akkanaa waan mataan dalaga waan dafee itti seenu bar dhiira. Seet ልጅ ለማሳመን ትስቃለች jedhan. Intalti durbaa nama yoo waa balleessite yookaan hatti hin bootti. Si amansiisuuf hin bootti. Dhiirri ammoo lola yoo kijibe. Zarraaf jedha akka amaaraa sanitti. Zarraaf. Dhiirri balaa buusee xarabbeezaa walitti na'edhaan kijibee beeka. Hin iyya. Jennaan kijibaadha. Hin kijibe. ታዬ ብሎ ኦሮሞ የለም። ኦፍ ኮርስ ሽመልስ ብሎ ኦሮሞ የለም። ታዬ ብሎ ኦሮሞ የለም። ኦሮሞ ገላሳ፣ ፉርጋሳ፣ ሀቂሳ፣ በልሳ፣ ኛቺሳ፣ ዱጋሳ ምናምን ነው ኦሮሞ። ታዬ ብሎ ኦሮሞ ይታል። አሸብር፣ አንበርብር ምናምን ቅጠፈው፣ ቁረጠው፣ ፍለጠው ይሄ የአማራ ስም ነው። እዛው በጠበላቸው ሲገለ እንዴ የተሰጠን ለየብቻ አይደል አዳደቀ ምናምን ማልጎና ለምን ነጭ መላልቃለ ወደዚህ ወደዚህ ቢዩ አማራ ሴነ ጀጁ ቢ ዩርሰልፍ ኡፍታይ ቡዳን nama akkam akka nyaatu beeytu amma siyaasa hasoine maqallitti deebina budaan nama nyaara guuru nama kostar jedhu hin nyaattu hin dheessiti nama qala jedhee fuula kana ifee gurgurdatee olii gafa faca'u kana qabdee qila cugootee jechuudha. Budaan nama kostaarraan sodaatti. አንተ ብሎ ኦሮሞ የለም ጀቲ ማል jechuudha. አንተ ብሎ ኦሮሞ የለም አንተነ jechuudha. አማራው ታተ አንተ ሶንተን አንተ jechuun si jechuudha. maqaa amaaraa kana isin hiikee gaaf tokko afaan oromootitti kolfaan duutanii bar ashabbir jechuun terrorist jechuudha. ambarbir jechuun hollachiisii sodaachisii jechuudha. kolfaan duuta maqaa jaraa kana yoo hiitee ilaaltu maqaa shayxaanaa fakkaata gariin isaa. maqaa shayxaanaa beektu gaancur fa'a. Maraafuu wanni guddichi wanni nu irra dhaamsa dabarsine bakki marri koontiroolii godhamee jira amaaranii bakki marri cufti ministeera jiraarra qabamee haga gubbaatitti irra gumrukallee fudhatte ama oromoorra bakka mara seentee jirti amma achi qaratni oromoo irratti hin guddataa beeka. Milikinni kana laaqoo ayyaaloo jedhamishee jedhamu nafxanyaa fidanii gumruka keessa galchanii ijoolleen oromoo ka biyya alaatii waa galchitan uf eeggataa. Harka 20 callata oromoon achi keessa jira harka 45 amaara xiixaa gogaa durillee. Ta gubbaa jirtu Adaanech Abeebee jedhanii salaaltittiin takka jira ijoollee shawaa fayyadee turte salaale silaa achi biran tartu. Amaaraa si sheffit iska gwaaroo no salaalee si sheffit iska yeet no iska shawaan achi biran kutan. Warri har'a amaara jalatti illee luka hidhee nu bulchuu heetu ijoollee shawaati. Beekuun barbaachisa. Salaalee shawaa ka durillee nu nyaachiste. Har'a illee nu nyaachisuuf amaara nu nyaachisuuf qophooytee jirti. Already qaata bitamte. Artiistiin jiraa marii nu bitamte. waan isin dinqisiisu akka shimallis faa zareenyaa taate akka Taayyee Danda'a faa zareenyaa taate tiraaktara 500 bitanii shawaa qoodan. Dhageettanii kan isin Baale hin jiru, Jimma hin jiru, Wallagga hin jiru, bakki birii hin jiru, Harar hin jiru, maal haraama kunni. 500 fiddee mallee liqeeffamu maqaa Oromootiin yoo ka liqeeffamu ta'e miti. Silaa tiraaktarri ka deemu qabu Arsii dhugaa dubbachuuf. Arsii bara. Lafti qonni jiru Arsii bakka Amaarri irraa nyaatu Arsii. Bakki shawaan irraa nyaatu Arsii qamadii boqqoolloo hajjaa jettanii isin hajjaa sun ta'e
hajjaa sun ta'in haayisaa nu haayisaa jennaan abbaan biyyaa abbaan hajjaa amaarri hin qabu akkami maqaa itti baafata waan hin qabne maqaa itti hin baafattu kan namaatii yaamta waan hin uumin waan si harka hin jirre maqaa namichaatii yaamta paastii amma oromoo maqaa itti baafachuu hin dandeettu ka silxeeti silxeen paastii jette bakka ka guraa gate paastii jennee nyaanna jechuudha saambusaa maali aadaa kenne miti akkasuma yaamta biyya arabaallee deemte saambusama jedhama warra awwala dalagee saambusaa itti baafate jechuudha shakaaka keenya nurraa jijjiiruu hin danda'an caccabsaa keenya nurraa jijjiiruu hin danda'an marqa keenya nurraa jijjiiruu hin danda'an beektu isin shakaaka jechuudha geettanii beektu shakaaka waan akkanaa kanan isin argitanii sun beektan nyaachuu dhiisi umrii keessan rahaabtan jechi Acaaluu bitameera acaaluu maali caaluu kanneen caalaa kilaashii takka takka itti kennitee shuguutii takka takka itti kennitee lafa itti kennitee maasalaam kanarraa qabdi jaamboo joottee haa caaluu tokkollee ka maaster pilaanii sirbaa ture tokko gobazii tokko cufti isii bitamte shawaa naxxalanii akka jiru nu yaamanii mallaqa itti gadhiisanii waan mara itti gadhiisanii lafa kennanii lafti keessanii gurguradhaa jedhanii oromootaan har'allee ala bultii oromoon baale har'allee madda walaabuu keessatti burqaa oromoo keessatti oromoon ala rafti wayita mootummaan salaaleetiif amaarri walii galtee biyya saamtuu oromoon baalee ala rafti قل الحق ولو كان مرا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لو قالوا على رف أورمون شا أورمون هررجة هاجر نامن شاف شريتي وفي الرمبان جما جرا لي أركا جوبا جرا يرون دوفا بدي ملء سري جندي كنيا جيم جتي ملء artistoonni gaaf durii wayyaanetti wajjin duulaa turre harki 90 ijoolleen shawaa bitamtee jirti saaqisaan qaaka jedhu san callatafe sunu wallagga ta'uu dhabu saaqisaan qaasan tafe agana lama sadiin jirti ammallee walitti makina mareessa warri qara isin beeytana caaluu kayyada 4 kiloon sittu itti aane ka jedhan itti aanan inni immoo mikittilii ta'e jechuudha 4 kiiloo galfateet amaara ofii mikittilii ta'e duuba jaraallee yoo qotannu yoo qorannu kanuma nutti mul'isa kenna jenneet maqaa jaraa ol kaafnee bakka hin jirre waaqoo guutuu faa wajjin madaalle bira nama kenna jedhanii reeffa ofii sagal dhiqan jedhanii histirii jarri hin qabne irratti fuune histiriin jaraa mara histirii ashkarummaati histirii sadarkaa jaranaanatti lolanii asira laqaa irra kaanii nama akira marsii summii nyaachisanii ajjeesan akirallee amaariin ijoollee shawaa qixranyaa hattu warra amaaraa bitamu kana dhibbarra baalee roobe tokko cira kabajja barre nama aqlii akka jaraa qabu nama qalbii akka jaraa qabu in kabajji summiina nyaachisuu hin dandeettu kaabbaanatti uffisuu hin dandeettu ufitti hin kaleessu akka koronaa vaayirasiitti meetirii sadiitti hin cabbatu qureesha kaan hin cabbatu namara duruu hin cabbatu bara namara so koronaa nuun seeni harkumaan akkasitti itti balumatti والله هذا دقاد بتشوف تقريت تكون فيه عندي I don't know فول لك يكون وانك بومبيكو أكا هلو مثلا نانجر نبيتو يدين وفي فيجر وفي بالي وفي بالي روبي كروشت سيبك نفكاتنا ما نوي ترى لانغانو يعني نجد سيبك أنا متي سوكا دو أنا متي كبيتو قارا جدا لما شيء قرار زامت كرب بكرة هون زمانو كورونانو 3 متر مجمرة زاغر كهنا غرنجين argite asoo shawaayyee miskiina rabbii ta'e nyaattu malee nyaata siibitu malee anaa miti abbaa kee achuma soqadhu furushkaa hangaasaa ka jedhamu jira soqadhu furgaasaa maali kanneen soqadhu jechuudha sigaram ka akkanaa kana qofatu zamanul aakiriin keessa sarvaayivii ta'uu danda'a nyaadhu maaliif nyaadha dhugi maaliif dhuga anuu dhuge maal riskiin kee jiru rabbi naa kenna haafayaa gari jira ka saantimii ofii kiisha kaayatee nyaadhadhee achumaan jahannami kutu jechuudha yookaan sheemii namichi gaafa bitee fi sanii jedhee umrii isaa jalaa ol ka'aa jiraata. Laal malleen sun agarra takka bushtii dhalan. Biiru salfiin nu jennu kana laal. Bittaa nama ani indoom namni si afeeree natti bilbilaa naaf eeyyoon guyyaa sanarra. In beektu ijoolleen nama kan jiru biyyaan jiru kana jiru. Natti bilbilaan lamafaa bilbilaan amma assalaam cufee. Shakkee bakka lama bilbilaan. Guyyaa waasi yoo nama gari jira jechuun kan ammaan soshaalii keessan balleessuuf miti nama gari jira kan dhugamaan si jaalatee si wajjin haasoo barbaadee si wajjin taa'uu barbaade hin beeyta sana har'a fuularraa iyyuu beeyta qarcabbee jira ammoo kan of keessa gokkolfu
nama bara kolfuma kanaa yoo qoxxabu jira ka gadi hin baafne of keessa ka kolfu jira san fuularraa beekti jechuu Qureesh arda sii bite guyyaa lama daballan kalas gaafa kan ka isin jennaan kaate kuni uf ta'uu keessa dhooga amma hangaa salaalaa furushkaa itti darbanii akka sangaafa sasaatitti mana keessa taa'e akkamitti namni Kaanadaa caalaa kushiinaa taa'ee keessatti akkasii furdesa agartanii akka dubbiin dhugaatii fi kijibni addaan isinii bahu namni kun wayita Kaanadaa jiru maal jechaa ture shanee jechaa ture okay shanee wajjin irra duulle anarra illee jaaladhu shanee for example Qureeshi bakkuma qaraa jira walitti hin duullu nagaan jiraadhu gadi hin fiigin gara baalee kana gadi hin fiigin kaballaa jira jedhaanituma xiqqoma si tokkomaa akkasuma jiraan jechuudha si galee Qureeshi akkasi cumatti wallaggaan bulfadhu okay gara walitti hin duullu amaarri waan jiruuf guddichi ayyee namni kun maal jedhaa ture namni kun waan islaama taaneef nu jibban asra sujuudiin asirraa waan qabnuuf jedhee asra sujuudii wanni waa isirratti godhatee nu mul'isaa ture yaadattan jechuudha yaadattu baala roobe waan dagatu ani agarraa waan tokko dagachuun hin jiru sa'aatii guyyaa fa'aa eeggattee gaddaman har'a asra sujuudii miti nyaara yuun qabu argitee kijibni waggaa takkan kijibde ji'a jalqabaan kijibda omara koon hin jiru in qabamta ammoo akka waan rabbiin kun beekamaa si qabsiisutti in qabamta hin hafu gaaf tokkoon dhokatta kushiinatti galta gaaf nama witti ture firuma dhugaa namichi kun dhugama naasu maqaa isaa tuquun hin barbaachisu ani gaafadhu watakkan gaafadhu akkam nagayaa an kolfa barbaada taphatu kuwaasiifaa taphachuu barbaada inni waan inni natti yeroo maraa masjida kanas salaatee dhufee naan jedha wallahi hin gaafanne ani maaltu nagaya rabbii isaati miti atiitiif raqeebii miti ani wanni isa gaafadhu hin jiru ufumaa balamaa kee jummaa achi salaatee dhufee maali akkana ta'ee salaatee kanuma natti kaakka namichi kun an Qureeshi akka ta'e nan beeku bargitu wajjin guddanna namichi kun maal ta'e jedhee egarii turmaata keessaa dubbii gabaabsutti yoo ilaalu wani inni natti haasaa sure sun completely opposite taqaaran hin gaafanne datti asoos hin gaafatin maal sula fallabsiisa akkas ta'e hangaa sanii salaata namni jedheen hin jiru sara sujuudiin qabdaa namni jedheen hin jiru namni waan siyaasaa haasaa waan shanee haasaa namni san kun shanee jedhaa kun maal jedhaa uma kana inni gadi bee asara sujuudii waan qabnuuf dididididi jechaa ture har'a asara sujuudii miti nyaara yoo adda jedhamu tiddabbaqaalla barsiisaa ijoollee keessan kijibnaan gaafa kaan akka kee kanatti kooppii godhattee akkanatti deemtala gaabii uffatte jechaa nama cinaan laala mataa morma rabbi sii uumen sina sidhaatan dhaabattenneef qoma dhiibdee ba'a nama wayita mana keessa kanaan dalagaa wayita ala gabbahu gabbaaset qulqulluu fuula kiyya ibsaa akkana deema bakka barbaade wanni haasa'u kun haga dandahetti dhuga ikijibu namuma kijibu jibbaa moo umrii keetti abbaa fedhe taanaan malakkaan kiyya namicha kijiba waanyaa lamaan kanneen qabaannan baalee roobetti hin kalaayin kijibee dabalatee irratti waanyinaan asira laqaa ture hamsaa laqaa ta'e jechuu bara kuni balbala keessaniin isinillee ittiin kalaa'ina fi duniyaa wal akira nama kijibuutti hin kalaayin nama waanyuutti hin kalaayin nabeeti waanyuun ammaas keessatti in dubbisu waggaa 5 illee cuufnaan 50tti dabaladhaan kuni baay'ee barbaachisa in dhokatta gaafa tokko dhokatta karaa kijibdee dabarte deebii nama dhibamoo maal jettii Oromoon wayita ammamaa isa keessa jira furushkaa nyaachuuf biyyatti galtee furushkaa nyaattee akka sangaa fasasaatitti ol sii darbanii nyaattee wayita akka beeyta abar fuulli kee kun yoo aduun argatin bar hin booraya mana keessatti barandatti gabbee gaaf tokko footoo kee gadhiisa manaa ba'uutii jennee furushkaa jennaan kunoo barandara jira jedhee barandarratti yeroo mara wanni boora tokko takkanatti keessatti a'uuzu billah gadi ba'i paarkii handinuti sillee deemin sodaata yommuu beeyta namni hin beekne hangaasaa namni akka isaa sodaatu aktivistii keessa addunyaa kanarra hin jiru hattaa uummata kaan buttaa jinnii maali sanniin ijoollee baadiyyaa sanniin jirattara
akaarsi sana gartanii amma gowwaa sana koluma gaddeem inde awras qeeroon teessan itti buutu su argite inde mar karamara deemamu inni beetu gowwummaan keessa tartelle komadiidha si kolfisiisti gowwummaan gadi mallaqallee akka hangaasaa kanatti itti kennu rabbi beekasan kaluu kana garuu hoteela qaqqabuufi jalqabdee mul'ata nu bara hoteela bakka inni jiru hoteela Itoophiyaa akkanatti kalariin beeyna laal Qureesh wayita inni mana keessaa dabarsu wayita inni mana firaatii dabarsu wayita inni alaa dabarsu wayita gaafa OPDO'n hoteela qabdeef hin beeti baala yeroo beefaa Qureesh jechuudha hin beeti har'a hoteela seena gaafa dheengaddaa guyyaa sadii har'aa dura waraabe hoteela keessa background beeyna laallu background beeyna sagalee wahii osoo inni quban qabna xiqqoo isii alaa ciu jennaan hoteela sun ka amaaraa ta'e ka guraagee ta'e beeyna laal Qureesh akkasii uumamu qabdeef dheengadda hoteela guyyaa takka ta'i lama ta'i rabbiitu fide rabbi beeka we don't know garuu qabdeef dheengadda ka arsiisan ka areedaasan ka Mustafaa Jaarraa maal jedhamu kuni garuu akka gaaf durii fidanii kushiinaa keessa kaan guyyaa tokko gabbeen beeku in sodaata gaafa amboo urgee ajjeesuu barbaadan tokko warri hanga isaan bahin an dura hojii waa dalaguuf beeka isa gaafa amboo urgee kana dhukkee walirraa kaaste OPD ummaan tunniin amboo urgee kana ajjeesuuf cinqanii sodaachisanii hoteela keessaa nutti illee bilbilee nullee asii iyyineef jechuu amboo urgee nama jedhamu beektan jechuudha bazee way gurbaan sun zaranyaa ijoollee shawaa warri addaraajee OPD jala galchee isa namni hin beekne inni amantiilee jibba inni ijoolleen shawaa kanan qabdu taphita maacaaluun amantiin jibbu bitame garaa ofiitiif malee amantiin jibbu waan hin qabne nama rankaayina amboo urgee namichi jedhamu isinii haa galu warri hin beekne amantii islaamaa jibba ijoollee shawaa ta'ee nama amantii islaamaa jibbu isa malee nagarreeyyu ijoolleen shawaa amantii radantaa hin qabdu amantii ofii oofatti hin qabdu kanarraa goobanummaa jaraatiif jara jibbina ashkara amaaraa ta'uuf jibbina malee amantii namaan jibbitu hin kijibu garuu sun akkas gaafa amboo urgee kana ufumaa korraapshiniidhaan OPD wal ajjeesu deemtu hangaasan alaa dhagaye natti illee bilbilee inni amboo urgee kana waranii ajjeesuu bira sila maaliif nama ajjeessan bakka eegaa yaadan addaan falaal ba'ee bara kanarra jira ani gaafuma sallaan Qureesh haa namichi kun galuu weedaa jedhe laal sigalee ani hin beeku natti himneen galaa hin beeku maal hin beeku garuu eegarii galee kunoo magaazina boora tokko keessa dhaka boora keessa keette achitti faagulloo itti ol darbite furdaa ta'e bara gabbatee gartanii akka namni waa yaadu bar hin gabbatu bar namni waa yaadu yoo namni kun sa'aatii 10 ciise inni 8 ciisa namni biyyaaf yaadu haadhaaf yaadu abbaaf yaadu amantii ofii lafi yaadu wama fedheefuu namni mataan isaa kun wal dalagu mootarri isaa kun wal dalagu hin ciisu nama garii yoo agartan bar jimaa faa qama'ee xil jedhee waan bunallee kubbaayyaa jahallee torballee dhugee kamara fuu jira dil jedhee akkana garagalee akkana akkasiisan soyxee bitti jiratti ati eessa jirtaa jedhama eenyu maqaan isaa Abdulqaadir Haajoolee kurkuruu okay eega kurkuruu taate laal waan an dubbiseef amma maali beekta argadhe akaakayyuu keetti irratti waan nuti barreessiteef amma naa gale walii gallee ani yoo nam tokko waan hin taane barreesse maqaa isaa laala maqaan isaa hagam dheerata laala akkasi rabbi nama furuushkaa nyaatee saba ofii gurguratu nun godhin nama dhugaa dubbatu warra ummata keenya ka islaamaa ka quluu salaataa fannifatee ala OPDO'n amaaraa raffistee bilxiginnaan raffistee ufii lafa olii qooddu saniif sagalee ta'uun barbaachisa waan haasofnu kana rabbiin mazaggaba akkasinii galu hin barreessa malaayikaa ofiitiin barreessa hin katabu ummanni keenya ala ciisaa jira ummata baalee Oromoo biyya jagnaa waan taateef islaama waan taateef bilxiginnaan amaaraa ala ciibsisaa jirti ala rafisarti alatti dhalaa jiran alatti dayaa jiran akka re'eetitti ala bulaa jiran maaliif amaarri waan biyya qabateef amaarri biyya qabatnaan kana dubbiin dhukkee warra irraa kaafnachuun ammallee abbaayin sii gaddamte Oromoo baaleettu abbaayin sii gaddama eegi abbaayin sii gaddamna rabbi karaa baasuu yamma beeyta rabbiin kun yoo asiin karaa si cufe asiin sii baasa ummanni siyaasaa hin beeyne
warri siyaasaa beeytan as keessa baay'ee jirtan ka harka kudhan nu caala beeytan ka nu barsiisuu dandeettan ka gabbaatanii dubbachuu hin dandeenye yookaan barbaanne rabbiin furtuu nu baasee jira. Amaarri qara akkanatti biyya olaarra deemtee nutti hiitee turte qulfii jechuudha. Har'a Jibuutiin fira eenyuyyuu ta'uu dandeetti. Har'a Somaaleen fira eenyuyyuu ta'uu dandeetti. Baradhaa warri hin beeyne. Somaaleen Arab Liigii keessa jirti. Arabdoonni warningii itti kennite alaaqaa Itoophiyaa wajjin qabdu lash godhi jetteeni. Jibuutiin vootii gootee jirti Itoophiyaa irratti. Against Itoophiyaa taate Suudaaniin qofa namni Itoophiyaa wajjin dhaabate. Argitee rabbii kana gara inni fiduun dubbii ati quban qabne ka garam deemee hin hidhadha yoo ta'e san hidhadha